Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu asallaa jabe jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Egaa akka har'a viidiyoo adda ta'e tokkoon qabadheetoo dhufe yeroo baay'ee warroota akkanatti hojii akkanaa hojjetan kana dhugaa dubbachuuf meeqa keenyatu jajjabeessaa laata? Meequma keenyatu immoo warroota akkana keessattuu shamara tana qabadhee maaliifan dhufe ofan laale. Amma yeroo baay'ee maalinni wanti nuti yaannu waan xiqqoorraa ka'uu akka waan milkaa'ina nu ta'utti yaannu ofii kiyyallee asuma keessatti allaalatu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi keessattuu ijoolleen dabuuf kuni hojiin tuffatan dhiira ta'ee shamara ta'ee jechuudha. Dhugaa magaalumaan keessa jiraachaa ture biyya keessattuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf magaalaa gurguddoo keessatti hoggaa argitan magaaluma Oromiyaa gurguddoo keessatti hojii leestiroo kanarratti warri bobba'an warra dabuubii kana baay'inaan jechuudha. Bakka gadi jedhanii hojjechuu jaalatu yeroo baay'ee. Alallee biyya Arabaa kanatti in argitan. Ijoollee lakkoofsanuu argitanidha biyyoota Arabaa keessatti ijoolleen dabuubii kun. Biyyatti filatu hojiillee hin tuffatan. Akkasuma immoo dhugaa dubbachuuf jechuudha. Magaalaa Oromiyaa keessatti namoota baay'een beeka. Gaa'ila ijoollee Oromoo fuudhanii tokko wajjin hin jiraatan. Akka sablammoota adda addaa wajjin gaa'ila illee hoggaa uummatan. Uummatni dabuuf kun dhugaan isiniin jedha baay'ee warroota amanamaadha. Akkuma hojii jaalatan kan gaa'ila isaaniitti illee warroota baay'ee kabajanidha. Ani jakootiin kanan argeedha jechuudha. Namoota baay'ee kan wal fuudhaniitoo wajjin ilmaan horataniitu argellee baay'eetu jira. Kan hoggaan jedhu uummanni Oromoo wal kabajuu yookaan amanamaa miti jechuu kootii miti. Garuu addaadha waan isaan hin beekan. Sablammatti biyya san keessa jiran keessaa uummanni kun uummata baay'ee amantaa ofiitillee kabajuu. Akkasuma rabbii ofiitillee nama sodaatudha. Akkasuma hojii ofiitillee warra kabajudha. Dhugaa hojii akkuma kabajassan rabbii ofiillee namoota sodaatanidha. Shamarree tana maaliifan qabadheetoo dhufe. Egaa kaama biyya keenya keessatti illee argeera shamara takka shamara Oromoo intala Arsiitii argee jira illee kan akkana hojii kana hojjettu jechuudha. Karaa naannoo manna haaraa yookaan Adaamatti argeetoo jira. Hedduu natti tolte. Baay'ee tokko nama jajjabeeffamuu qabdu jedhee tanan allaala. Ijoolleen baay'een achi naannoo san deddeebi'an yookaan tiraanispoortii adeeman ijoolleen baay'een illee waggaa jajjabeessan argee jira. Dargaggoonni baay'een ishee biratti dhaqanii caammaa xaraqsiifachuuf achumaan haasofsiisuu achumaan jajjabeessanii hatta qarshii deebuu qabullee odoo furatin kan laalan baay'een arge jechuudha. Ishee jajjabeessatu jiran illee jechuudha hojii kanarratti. Akkasuma maal isiniin jechuu barbaada. Obboleewwan koo dhugaan isiniin jedha. Namni biyya Arabaa kana arge hojii osoo filachuu baatee hedduu natti tola. Anumaanuu dabalatee jechuudha. Yeroo baay'ee waanuma namni hojjete tokko waanuma namni ittiin milkaa'e tokko odoo ari'uu baanne wanna namni hojjetee hin laalle wanna namni tuttuqee hin laalle odoo mokkorre nullee baliin mirkoofna. Amma fakkeenyaaf jechuudha nuti amma biyyaayyuu gallee biyya keenyattuu haga jireenya itti balrutti arsaa gurguddaa nu gaafata dhugaa dubbachuuf jechuudha. Biyya keenyatti amma kunniin warrumti caammaa xaragee leestiroos akkasuma muuzii adda addaatillee gurguraniitoo galan jireenyatti baraniitoo jiran. Nutu garuu har'a biyaansi namni biyya Arabaati garuu haga tokko qarshii qabatee gara haga tokko akkaawuntii keessaa qarshii qabaachuu danda'a. Ittiin barru garuu qarshii san qabannee maalan hojjedhaa maalan ta'a jireenyi wuddiidhaa osuma jennu odoo dhamaanu kuuwwan keenya yookaan deebinee biyyuma ormaatti kan dhufneetoo jiraannu faatuyyuu jira jechuudha. Ijoollee baay'een akkasuma biyya galanii warri dhiyeenya kana deebiirra caala waan akkanaa kanadha. Wanni hojjetan hin jiru birriin homaa tokko faayidaa dhabeetoo jira jireenyi wuddii ta'eetoo jiran itti wallaallee bara. Anumaanuu dabalatee jechuudha. Waan akkaataa jireenya san itti baruu dadhabne. Amma kan biraatii miti warroonni biyya keessa jiran jechuudha. Uffata kwaalitiidhaan illee bara nu saalfachiisu bara. Shamarran biyya keessa jirtu uffanni isaanii, caammanni isaanii, astaayiliin dabbasaa qabsiifachuu isaanii addaadha. Dhugaan isiniin jira garuu erguu deemaniiti miti yookaan viidiyoo adda addaa ilaalaniiti miti nuyi warri sooshaal miidiyaa kanarra oollu warri moodeelii adda addaa ilaalaa oollu uffata ruubii ijoollee shamarran biyya keessa jirtu kan uffannu hin jirru jechuudha. Akkam godhu uffata akka itti feekii jalaa hin goone hoo laaltan barana kan bitanii miti bara waggaa 8 baranaa surree bitan shamizii waggaa 8 baranaa bitan addisii ta'ee wanni isaanii keessa shaanxaa isaanii keessa teechifachuu jechuudha. Ani waan argirraa hin dubbachaatu jira. Garuu nuti hoo gallee gaafa ji'a 3 uffanni keenya feekii ta'a. Akkaataatti miiccinuu fi akkaataatti afnuutuyyuu garaagarummaa qaba. Dhugaa dubbachuuf shamarran
ani gibbii tokko teenyetu iyyuu jirra jechuudha. Ijoolleen kun waggaatti malee abbaan isaanii bituuf shamarran lachuu barattuu takka kolleejjii kan barattuudha takka immoo kan kutaa 10 barattuudha. Abbaan isaanii waggaa tokkotti uffata yeroo tokko bitaaf jechuudha. Waan isaan barbaachisu cal jedhee waggaa yookaan ji'a ji'aan kan bituuf miti jechuudha. Dhugaan isiniin jedhaa ani kafana waggaa miiccee calliseetuma nafa. Kan saamunaadhaan miiccan qabu kan raargoo jedhanis kan dhangala'aa saamunaa dhangala'aadhaan miiccantu jira. Kafana kana eessa akka afan kan aduu keessa afamu akkasuma immoo kan bakka adda addaa afamu adda baafatanii too beekan. Ani kafanni kiyya garuu hoosuma kaffee keenya jalaa ta'etu jira. Kan isaanii garuu surreen erga tokko ani biyya arabaatii qabeetoo galee baay'ee feekii ta'ee kan isaanii garuu kan abbaan waggaa tokkotti bitu haarawaadha gaafa gabbasanii uffatan jechuudha dhugaa. Waggaa dachaasanuu akkaataatti dachaasan beekan akkaataatti afan beekan. Namni biyya keessa jireenya muuxannoo akka nama kolleejjii galeetitti muuxannoo jireenya isaati irratti fudhateetoo jira dhugaa dubbachuuf jechuudha. Nuti garuu akka ittiin barru akka laayyetti. Kanammoo maal godhuu qabna seetan itti baruudhaaf anam ofitti illee himaatan jira sin qofa osoo hin taane jechuudha. Maal godhuu qabna bakka warra gurguddaa jiran bakka warra milkaa'ee osoo hin taane oolmannu ooluu qabnu muuxannoo argachuuf warra ganaa milkaa'inaaf tattaafachaa jiran isaan laaluu qabna. An akka kootitti ofii kiyyatti illee kanan himaatoo jiru kan warri milkaa'ee darbee jira. Isaan bira odoo dhaqxee abdii kutachiisan malee abdii sitti nuuran. Fakkeenyaaf gaafa isaan birrii 100,000 hojii jalqabanii siin 200,000 siin jechuu danda'anii jechuudha. Sababbiin isaa maaliin bakka abdii sittiin horan. Kanaafuyyuu ati eenyu bira dhaqxee too abdii akka ofitti hortu laaluu qabdu maal akka ta'e beektaa? Warra milkaa'ee osoo hin taane warra ganaa taafatan milkaa'uudha tattaafatan jidduutti deddeebi'uu qabda. Isaan gaafa isaanitti deddeebitee abdii kan godhatu kan guddatu sababbi isaa maaliin isaan ganaa carraaqaa jiran ati garuu haga tokko harkaa qabda. Isaan waan xiqqishuu kanaan carraaqaa kan jiran ani immooyyuu kan isaanii ol harkaa qabu kanaan wayitti nan ba'a miti jettee yaaduu qabda jechuudha. Gaafa warra milkaa'ee duuba dhamaatu ati dhamaa'uma taata malee bakka milkii san hin geessu. Kan harkaa qabdu baastee deebita malee ittiin illee milkooftu jechuudha. Yeroo baay'ee hiriyaan baafannu warroota immoo muuxannoo irraa fudhachuu deemnu hojiillee ta'e warra milkaanii darbanii miti. Warra immoo amma milkaanii hojii irratti jiranii miti. Ganaa warra milkaa'uudha daaddifachaa jiru carraaqaa jiru. Isaanitti gaafa siqxee ofiifillee guddina jira waan ta'eefuyyuu namnis akka guddatu ejaa barbaadaniif isaanirraa muuxannoo tokko ni argatta. Dhugaan isiniin jedha. Madee akkanumaan as teenyee amma ofibbisnee jireenyi biyya keenyaa guddiidha. Warri kunniinis jiraachatuma jiran. Biyaansi hagabuun bullee biddeen guyyaatti yeroo tokko dhabaniiti miti kan hagabuu bulleen bullee jechuudha. Sababbiin isaa maaliin rabbillee isaan gargaara. Nus immooyyuu akkanuma jennee bara dhufus baratti aanus biyyuma ormaa keessatti jireenyi guddiidha. Keessattuu yeroo kana bakka feetan bilbila abbaa feetan bilbila jireenyi gaariidha namni namaan jedhu hin jiru. Jireenyi baay'ee waddadeera akka duraanii seetee akka ati yeroo deemtuu seetee jireenyi baay'ee ulfaatee jireenyi akkas ta'ee saamunaan tokkichi birrii 50 seenee wanni isin hin jenne hin jiru. Garuu faa jedhanii jiraachatu jiran har'a hatta kan biraa dhiistee jechuudha. Jireenya akkatti qaala'iinsi akkana haalli nageenyaa akkanatti ta'ee namni biyya keessaa uggaalatti waziin isaaniitu addaadha. Nama coollogee deemu argaa jirtu. Nuti garuu yoo aduma waan hin argine fuulli keenya ifeetoo ta'e malee lafeen keenya hundinuu cabeetoo jiraachatoo jirra jechuudha. Sababbii isaa malee manni ormaa humna keenya nu nyaatetu ni fixe. Namni waggaa 2 ol biyya harabaa keessa hojjete yoo ofuma suufu ta'e malee ani jabaadha ofiin jechuu hin danda'u. Sababbiin isaa nuti bar kan taaggaluun biyyatti bar hoo lafa qofforan lafti lafa qoffolamuu fi dhakaa miti. Nu dhakaa wajjin taaggaraa oollaa bar saraamikii jechuun waan qallaalii miti. Kana ilaallee kanuma harkaa qabnu rabbii keenya nu eebbisee nu gahaa. Kan gaa'ila hin qabne gaa'ila qabachuun barbaada. Kan gaa'ila qabate immoo dhaluun barbaada. Kan dhale immoo galeen ijoollee koo guddifachuu barbaada jennee kanarratti fookasii godhuu qabna. Eenyumtuu akka jiraatetti ni jiraata. Qaawwi immoo addunyaan sagaliidha hin guuttu. Jireenyi yeroo kamiyyuu ati waggaa 20 illee waggaa 12 illee biyya arabaa keessa amma warroonni waggaa dheeraa ta'an waggaa 8 waggaa 10 taa'ee jira. Yeroo baay'ee fayyaadhaan rakkatu. Miidhaan irra ga'ee kana mo'oo kana jedhu lukaan dhaabbachuu dadhabe jedhu. Kanaan sababa adda addaatiin odoo qaawwi sun hin guutin yookaan jireenyi isaanii sun waliin qixxaatiin karaa biyyaa deebi'anii too galan jechuudha. Kanaafuyyuu obboleewwan koo of eeggannoo haa goonu.
keessattuu yeroo kana keessa kaayyoodhaan ala namni biyya harabaa taa'aa jiru baay'eetu jira jechuudha. Naanuu dabalatee sodaarraa kan ka'e sodaachuu hin qabnu. Jabaannee kanuma qabnu rabbiin nu gargaara jennee biyya keenyatti deebi'uu qabna. Haga hoomii hirkattummaadhaan jiraanna. Mana namaa jiraachuu jechuun hirkattummaadha. Kompileeksii mataa keenyatu iyyuu hin qabne jechuudha. Mana namaa waggaa hojjennu namaan bulla waan ta'eefu biyaansi gallee biyya keenyatti jireenyi illee guutuu baatu nageenya fi boqonnaatti ni jiraanna. Biyya keenya illee nagaa waggaa nuu godhee micayyootaan waan an dinqisiifadheefan irratti hojjedhe jajjabeeffamuu qaba namoonni akkanaa kun keessattuu shamarranii. Isiniin jechuu kan obboleewwan kooyi egaa ka viidiyoon kun waggaa isinitti tolee laayikii gochuu hin dagatinaa. Bakka jirtanitti nagaanaa ta'a. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti qeeqa soggaa qabaattan koomentii jalatti naa teechisaa isiniin jechuun jaladhaa. Baay'ee.